Oromiyaa biyya qabeenya guddaa qabudha. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaas akka hundeeffamu. Erga hundaa'es rakkoo hedduu keessa darbee akka as ga'u gochuu keessatti uummata geensaa eenyumaanuu bakka hin bu'amnedha. Aarsaa qaaliin iddoon itti kaffalame asitti. Gidiraa hamaa keessa uummanni keenya dhaabbatee paartii kana hundeessee hanqina isaa itti guutee rakkoo qabu sirreessee fi ijoollee isaa kennee fi jajjabeessee raafama hedduu keessatti waaqa kadhatee fi cinaa dhaabbatee paartiin kun yaada bira darbee hojii qabatamaa keessa akka galu bu'aa qabatamaa akka fidu uummata godhedhaa. Maqaa kiyyaaf maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin maqaa paartii keenyatiin galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Paartiin keenya ibidda hedduu keessatti qoramee akkuma warqeen ibidda keessatti qoramee biyyeen irraa harcaatee warqee ta'uunsaa mirkaneeffatee akkuma ba'e san ibidda hedduu keessatti qoramee akka dhaabbatu dhaabbatee immoo bu'aa akka fidu qaamoleen adda addaa asifachi darbatanii kuffisuudhaaf barbaadan akka milkoofneef gochuu keessatti aarsaa qaaliin kaffalamee injifannoo olaanaa kanaatiif akka dhaqqabu kan taasise uummata kanadha. Uummanni keenya paartii qabsooftaniif paartii itti dadhabdan kun immoo imaanaa keessan qabatee as ga'ee jira. Imaanaa kana qabatee deebi'ee ganda ga'ee jira. Kanaaf baga waggaa 5ffaa geenyee baga gammannee baga gammaddanii isinin jechuun barbaada. Paartiin badhaadhinaa yaadota injifatoo ta'an akka qabaatu kan isa taasise jalqaba gaaffii bu'uuraa uummata keenyarraa ka'e. Gaaffilee bu'uuraa uummanni keenya qabu maal inni kan jedhu irraa ka'e. Gaaffileen bu'uuraa uummanni keenya gama siyaasatiin, gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama sirna ijaaramuutiin qabu tokko lama sadii jedhee adda baasetu qabsoowwan uummanni keenya kanaan dura gaggeessaa ture ijaarama adda addaatiin gurmaa'insa adda addaatiin qabsoo gaggeessaa ture hubatee cunqursaa uummata keenyarra gama adda addaatiin ture sirriitti xiinxalee paartii kanarraa ka'edha paartiin keenya. Gaaffiin uummata Oromoo maaliin? Gaaffiin eenyummaasaa, gaaffiin sabummaasaa, gaaffiin mirga ofiin of bulchuu karaa guutuu ta'een bilisummaa guutuudhaan akka mirkanaa'u. Inni sun immoo amma dakaatti, amma uummata bal'aatti akka dhugoomu. Uummanni keenya ijaaramee sirna cimaa akka qabaatu. Ijaarama dhabuunsaa, sirna cimaa dhabuunsaa cunqursaa hedduudhaaf, cunqursaa gama siyaasaatiin jiruuf, cunqursaa gama dinagdeetiin jiruuf, cunqursaa gama eenyummaatiin jiruuf akka isa saaxilee jiru hubatee ijaaramni murteessaa ta'uusaa, sirna cimaa lafa kaa'uun bu'uura waa hundaa ta'uusaa hubatee achirraa ka'e. Gaaffii dinagdee, hiyyummaa, duubattafummaan, gadadoon injifatamuu akka qabu. Saamichi qabeenya uummata keenyaa akka dhaabbachuu qabu. Qabeenya isaatti immoo uummanni keenya gargaaramee hoogganamee abbaa qabeenyaa, abbaa hiree, abbaa biyyaa akka ta'u. Gaaffiin dinagdee isaa bu'uuraan akka deebi'u. Gaaffiin dimokiraasii, farri dimokiraasii biyya kana keessatti dagaagee jiru akka cabu. Gaaffiin dimokiraasii akka deebi'u. Afaan qawweetiin biyya keessatti murteeffamu hin taane afaan qawweetiin biyya keessatti wanti barbaadame taasifamu hin taane sagalee ummataatiin biyya keessatti murtaa'amu yaadaan biyya keessatti dorgomamu
fedhii fi kaayyoo siyaasaa karaa dimokiraatawaa ta'e qofaan biyya keessatti milkaa'u akka ta'uu qabu. Kanaaf akka uummanni keenya qabsaa'e jaalleewwan keenya jaarmiyaalee adda addaa jalatti ijaaramanii jaarrawwan darbaniif qabsoo hamaa keessa kan darbameef kanaaf ta'uu isaa xiinxalee kanarraa ka'e paartiin badhaadhinaa. Gaaffileen biyya kana keessatti uummanni jalatti ijaaramee qabsaa'uu danda'u maal inni jedhee adda baaseetu gaaffii hundaaf deebii isa barbaachisu kennamuufii qaba jedhee itti amaneetu gaaffilee ka'aniif hundaaf immoo karaa saayinsawaatiin deebii kennuudhaaf murteeffateet kanaaf hoggansa kennuudhaaf xiiqeffatee ka'e paartiin badhaadhinaa. Amma qaamoleen adda addaa biyya kana keessatti kanaan dura ka'an yookaan gaaffii isa tokko kaasaniitu gaaffii isa kaan sodaatanii irraa deebi'u. Badhaadhinni samiidhaa gaditti gaaffilee jiran hunda kaaseet gaaffilee jiran sanaaf immoo deebii ta'uufii qabu fi malu deebiseetu isaaf deebisuudhaaf immoo aarsaa kaffalamuu qabu nan kaffala jedheetu xiiqiidhaan kutannoodhaan paartii hundeeffamedha paartiin badhaadhinaa. Paartiin kamiyyuu Itoophiyaa keessatti gaaffilee bu'uuraa gama hundaan jiru xiinxalanii dogoggora kanaan dura turerraa baratanii kanaaf deebii kennuudhaaf ija jabinaan paartiin hojiitti gale paartii badhaadhinaati. Kanaaf gaaffilee biyya kana keessatti gama hundaan ka'aniif bitaaf mirgaan ka'aa turaniif warra mootummaa qeenxeedhaaf sirna garee tokkootiif amantaa tokkootiif warri hojjechaa turan hundi maqaa Itoophiyaatiif warri kakachaa turan hundi kan keessa dhokatan akka irraa mulqabu maqaa sabaatiin warra kakataa turan hundarraa akka isaan kijibaa jiran akka irraa mulqamu kan godheef gaaffii bu'uuraa deebisuu isaatiin paartiin badhaadhinaa. Kanaaf paartiin keessan gaaffii hundaaf deebii qabatee paartii hundaa'edha. Deebii sanaaf immoo yaadama guutuu karaa saayinsawaa ta'een qorannoo xiinxala falaasama hunda galeessa ta'e qabatee isarra dhaabbatee paartii hundaa'edha paartiin keenya. Pirezidaantiin paartii keenyaa sagantaalee siyaasaa, sagantaa dinagdee, sagantaa hawaasummaa, sagantaa dhimma alaa akka paartiitti qabanne sun gaaffilee bu'uuraa biyya keenyaa karaa deebisuu danda'aniin akka bocaman isaan immoo falaasama guutuudhaan akka masakaman gochuudhaan barreeffamoota hedduu waggoottan darban qopheessuudhaan yaadamoota guutuudhaan yaadamoota olaanoo ta'an injifatoo ta'aniin akka waa hundi karaa qabatu akka ta'an taasifamee jira jechaadha. Kanaaf yaadama ida'amuu irraa ka'ee daandii ida'amuudhaan dhaloota ida'amuudhaan isa keessatti immoo barreeffamoota politikaal ikoonomii biyya kanaa sirriitti xiinxalan tokko tokkoon lafa kaa'uudhaan qormaata addunyaa irra jiru hunda lafa kaa'uudhaan yaadama injifataa ta'e yaadama mo'ataa ta'e qabatee paartii hundaa'edha. Baga abbaa paartii kanaa taatan isinin jechuun barbaada. Paartii miiraan hundeeffame miti. Paartii ganama tokko ka'amee walitti qabamee irra gatta'amee miti. Paartii imaanaa kaleessaa giddugaleessa godhate. Qabsoo uummata keenyaa cunqursaa uummata keenya irra jiru kan qalbeeffate. Cunqursaan uummata keenya irra jiru kun immoo eenyu faana ijaaramee uummanni Oromoo uummata kaan faana akkamitti deema kan jedhu kan deebii kenneef cunqurfamoota sabaaf sablammoota hunda kan of keessatti hammate. Gaaffii uummata Oromoo gaaffii uummattoota biroo faana kan wal simsiise. Isa keessatti fedhiin uummata Oromoos fedhiin sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa akka milkaa'u kan taasisedha paartiin keenya. Kanaafidha yaada mo'ataa kan jennuuf jettee soba olola irratti kan hundaa'e miti. Seenaa Itoophiyaa keessatti paartiin saba hunda miseensa paartii isaa godhatee qabatee hundaa'e ijaaramee qabsaa'aa jiru paartii badhaadhinaa qofa. Seenaa Itoophiyaa keessatti hin turre kun.
haga har'aatti hin turre. Ammaan booda sillaa. Paartiin kaabaa kibbatti baadiyyaatti sabaaf sablammii hundi, amantaa hundi, kutaan hawaasaa hundi miseensa keessatti ta'e. Gaaffiin saboota hundaa karaa wal simuun akka deebii argatu kan taasise paartii badhaadhinaati. Paartiin akkasii seenaa Itoophiyaa keessatti hin turre amma yoona. Kanaan adda isa taasisa paartii kana. Paartii kana saboonni hundumtuu akka miseensa ta'an maaltu isa godhe? Yaada mo'ataa qabaachuu isaati. Yaada saba hunda qabsoofsisu. Hordoftoota amantaa hunda qabsoofsisu. Hundaaf deebii kennu waan ta'eef paartiin badhaadhinaa. Paartiin kun paartii adda ta'edha. Akka nama tokkotti bagan paartii kana keessatti miseensa ta'e, bagan keessatti qabsaa'e, bagan amma lubbuun koo jirtutti aarsaan barbaachisu kaffalee fi paartiin keessatti qabsaa'u paartii kanadha. Sababni isaa paartii sirrii waan ta'eef. Paartii saba keenya Oromiyaa, Itoophiyaa sadarkaa olaanaatti ceessu waan ta'eef. Itti boonna jechaadha, ittiin qaanofna. Ittiin qaanofna. Paartii yaadama olaanaa qabate waan ta'eef yaadan warri injifachuu dadhaban jalqaba ganama gaafa bu'uureffamurraa kaasanii bu'uura isaarratti duula hamaa irratti gaggeessan. Maqaballeessii ammana hin jedhamne irratti gaggeessan. Maqaballeessiin ammana hin jedhamne paartii badhaadhinaa irratti gaggeeffameera. Maal jedhanii? Sirni federaalaa diiguudhaaf dhufee jedhan. Warra kanaan dura sirna federaalaa awwaalan faana ta'aniit sirna federaalaa diiguudhaaf, sabummaa diiguudhaaf, eenyummaa Oromummaa diiguudhaaf jedhanii duula ammana hin jedhamne, maqaballeessii ammana hin jedhamne paartii keenya irratti kan gaggeeffame. Warri odeessee bulaa saayinsiidhaan xiinxalaan siyaasni beekumsaan akka kan gaggeeffamu hin taane siyaasa shiraa, siyaasa sobaa, siyaasa fakkeessanii buluu, siyaasa uummata burjaajessuu kanaan warri biddeen isaanii godhatan maqaballeessii ammana hin jedhamne paartii keenya irratti kan gaggeessan. Iyyaadattu hundumti keessan waggaa 5 irraa. Paartiin keenya dhugaa waan qabateef sana keessa dhaabbatee injifatee ba'e. Sirna federaalawaa dhugaa biyya kana keessatti bu'uureessee naannolee haaraa 4 hundeessee mirga sabaaf sablammootaa kabachiisee naannolee keessatti kanaan dura jeneraalli irratti ramadamee koloneelli irratti ramadamee kan asifachi godhamu hin taane naannoleen mirga guutuu qabaatanii heera mootummaatiin akka of bulchan godhee eenyummaan Oromummaa kan itti qaaneffamu hin taane kan itti kabajamu akka ta'u irreessi waggaa 150 awwaalame Finfinneetti deebi'ee hora irreechatti akka irreeffannu gochuudhaan muummee ministeerri keenya paartiin keenya kana raawwachuudhaan paartii sabdaneessa ta'uusaa gochaan agarsiise paartiin badhaadhinaa. Maqaballeessiin irratti godhamaa ture sun soba ta'uusaa, sobdoonni sun sobduu ta'uusaanii gochaan agarsiise paartiin badhaadhinaa. Akka paartiin kun duubatti hin deebine waan baraniif maqaballeessiidhaan itti gadi ba'an. Nama meeqa dogoggorsan? Nama meeqa karaarraa maksan jarri kun? Paartiin keenya garuu eenyummaan sabummaa, eenyummaa Itoophiyaawummaa faana kan wal dhiitu hin taane, eenyummaa sabummaati eenyummaan Itoophiyaawummaa jedhee wal simsiisee mirga sabootaa kabajee mirga waliinii immoo akka ummataatti akka Itoophiyaatti qabnu akka dhugoomu kabajni sun akka dhufuuf xiiqeffatee faallaa humnoota badii kanaa dhaabbatee yaada isaa kana ummataaf dhiyeessee kanaan hoogganamee jijjiirama qabatamaa paartii fidedha paartiin keenya. Kanaaf warra sirna federaalaa diiga jedhu sanas olola sobaatiin deemaa turan sanas kan karaatti hambise warra immoo lakki
qe'ee abbaa keenyatu nuuf mala jedhanii warra fokkoraa turan. Jarri kun arafaadha. Irraa konkolaachisneetu borutti dabarra warra jedhanis akka hin danda'amne gochaan itti agarsiisee qe'een akka abbaa qabdu, qe'een qe'ee dhugaa, qe'een qe'ee sabaaf sablammootaa, qe'ee walqixxummaa, qe'ee bilisummaa malee qe'ee garee wayii irratti moo akka hin taane gochaan agarsiisee sirna cimaa kan lafatti bu'uuresse paartii keessan paartii badhaadhinaati. Baga abbaa paartii kanaa taatanis ni jechuudha. Yaa sabaa maaltu hin godhamne paartii kanarratti? Maaliif paartiin kun haala kanaan cimee karaa yoo qabate maal akka fiduu danda'u itti mul'ateera jaratti. Inoolleef kinoo cimee as ga'ee jira. Inoolleef kinoo injifatee kallattii maraan ummatoof cinaa hiriirsee injifannoo irraa injifannootti ce'aa jira. Kanaafidha gaaffii hundaaf paartii deebii qabateedha kan jennuuf jecha. Gama dinagdeetiin kanaan dura maqaa qonnaan bulaa keenyatiin kakatamaa kan ture. Garuu immoo qonnaan bulaa keenya irratti cunqursaan godhamaa ture irraa mulqee qonnaan bulaan keenya akka qotatu, akka hojjetu, inisheetivoota adda addaatiin, tarkaanfilee adda addaatiin akka deeggaramu, isaan immoo hojjetee jiruuf jireenya isaa akka jijjiiramu paartii gochaa dhufedha paartiin keenya. Dhugaatti gartummaan isaa qonnaan bulaadhaaf, horsee bulaadhaaf akka ta'e gochaa qabatamaadhaan qonnaan mayyeessee kan agarsiisedha. Qe'ee qonnaan bulaa keenyaa tiraaktarri paampiin kan keessaa roorrisu akka ta'u kan godhe paartii badhaadhinaati. Qonnaan bulaa horsee bulaan keenya liqii argatu akka liqii argatu kan godhe paartii keenya paartii badhaadhinaati. Gama turizimiitiin, gama indastiriitiin, gama hundaanuu jijjiiramni olaanaan akka dhufu kan godhe paartii keenya. Maalirraa ka'e? Yaadama isaarraa ka'e. Yaadama sana sa'u cichoomee hooggansa cimaadhaan gadi taa'ee jijjiirama olaanaa fiduudha. Kanaan waan masakamee deemee fidha jijjiirama olaanaa kan fideef. Paartiin kun hooggansa cimaa sadarkaa hundatti kenneen jijjiiramni kun akka dhufu taasiseera yeroo jennu jijjiiramoon nama onaa dhufan akka sila jaalleewwan koo kaasan jalqabbiidha. Karaa dheeraan nu hafu. Garuu immoo yaadamoonni keenya sun sirrii ta'uu isaanii karaa kanaan yaadamoota kanaan deemnee yoo cimnee hojjenne naamusaan yoo deemne badhaadhina hunda galeessa ta'e biyya keenya keessatti akka dhugoomsinu gochaa qabatamaadhaan paartii agarsiisedha paartiin keenya. Sabboonummaan Oromummaa haasaadhaan ta'uudhaan utuu hin taane qofa hin taane gochuudhaan akka ta'u gochaan kan ifu akka ta'u qabatamaatti kan agarsiise. Mootummaan naannoo Oromiyaa paartii badhaadhinaan hoogganamu kun waggoottan darban naannichi bilisummaa argatee of hoogganuu jalqabuu isaarraa kan ka'e injifannoowwan hedduu galmeessise. Waggaa 5 dura bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa birrii biiliyoona 50 akkas ture. Har'a bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa birrii biiliyoona 300 olidha. Birrii biiliyoona 50 biiliyoona 300 olitti kan guddise yaadama paartii keenyaati. Warri tokko tokko waanuma saamnee finnee itti fakkaata. Warri nu saamaa turan. Amma kan ta'e maaliin seetan? Saamichatu nurraa dhaabbate. Tokkoffaa. Lammaffaa waan keenya irratti immoo yaadnee bilisummaadhaan yaadama ida'amuu keessatti akka hojjennu bilisummaa arganna. Sadaffaa kan dhufe sana immoo misooma dabalataa waan fidurratti akka dhangalaasu ta'e. Kanuma kan ta'e. Kana ka maaltu godhe? Paartii badhaadhinaa godhe. Kanaan dura lafa Oromiyaa keessa jiru iddoo ta'e nama wayitu taa'ee nama keenya duukaa dhaabbatee horfaa bahe. Amma harki tokkoyyuu luuxee dhufee Oromiyaa keessa horfuu danda'u hin jiru. Nan horfasoo jedhe kutamee achitti hafa jechaadha. Kana biiliyoonni 300 immoo baay'ee miti. Waggaa dhiyoo keessatti bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa tiriliyoonootaan akka lakkaa'amu shakkii tokko hin qaban. Maaliif uummata
ummata jabaatee hojjetu qabeenya dilbii waan qabnuuf ummata jabaatee hojjetu sana kan ammaan dura isa sakaalee dhorke yaadama ijaarama sirrii dhabuu isaati. Amma bajanni isaa dachaa 5 akka guddatu kan isa godhe yaadama sirriidhaan hoogganamuu isaati. Bilisummaa hanga tokko dhandhamuu jalqabuu isaati. Qormaata kana hunda keessatti ammana kan inni guddateef. Waggaa 5 dura banneen barnoota Oromiyaa keessa turan naannoo 14,000ti. Har'a bu'uura boruu manni keenya tajaajila lammummaadhaan hojjete mootummaan hojjete hundi walitti dha'amee manni barnoota Oromiyaa keessatti qabnu 35,000 ol darbee jira. Dachaadhaa oliin guddate manni barnootaa keenya. Giddugalli fayyaa akkasitti guddatee jira. Daandiin babal'atee jira. Industiriin babal'ataa jira. Magaalommuun hanga tokko karaa qabataa jira. Kana gochuudhaan sabboonummaan Oromummaa keenya gochaan akka lafa qabatu taasisee jira paartiin badhaadhinaa. Isa kana qofaan oduu hin taane sirni cimaan kallattii maraan akka karaa qabatu gochuudhaan ce'umsa olaanaa fiduudhaan kallattii maraan waa hundi akka karaa qabatu gochuu irratti paartiin keenya paartiin badhaadhinaa jijjiirama hagana hin jedhamne kallattii maraan fidaa dhufee jira jechuudha. Kuni injifannoo olaanaadha. Qaama lamatu diigamuu Oromiyaa hawwaa ture. Tokkoffaa gowwaan keenya tokko tokko sobaan olola sobaatiin warri odeessee bulaa walitti baquudhaa Oromiyaan diigamuudhaafi maaloo ta'uudhaafi jedhee ummata burjaajessaa ture. Oromiyaan hin diigamne amma Oromiyaan gandatti gadi bu'ee ganda cimaa ijaarrataa jira. Mootummaa 7,000 ol hundeessine amma gandarratti. Paartii badhaadhinaati kan godhe. Warri gowwaan tokko tokko immoo Oromiyaa diignet akkuma durii qorqina jedhanii warri hiriiraa ba'an Oromiyaan akka ijaaramu akka cimu kana keessatti fedhii uummata Oromoo fedhii sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa akka milkeessu qabatamaatti akka dhugoomuu taasifamee jira jechuudha. Sirni cimaan akka jiraatu taasifamee jira. Bara kana mootummaa gandarratti nu hundeessine kun akka salphaatti hin ilaalina. Warraaqsa guddaadha kun. Ammaan booda Oromiyaa sochoosuun hin danda'amu. Namni Oromiyaa nan diiga jedhee yaadu mootummaa 7,232 ol diiguu qaba jechaadha. Diiguu miti maqaa isaanii waamee hin danda'u. Uummanni keenya lafarratti utubamee jira. Kan kaleessa Haayilee Fidaan faan ijaaramuu jechaa turan sun qabsaa'onni keenya ijaaramuu jechaa turan sun qabatamaatti gochaa qabatamaadhaan lafarratti ijaaramee utubamee jira. Kan uummanni keenya waajjira isaa cimsuudhaan hoggansa achitti ramadamee cimsuudhaan hayyoota achitti gadhiisanii bu'an kana jajjabeessuudhaan lafa qabachuu qaba. Lafa qabatee jiruuf jireenya uummata keenya jiruu qaba. Tajaajila uummata keenyaa dhugoomsuu qaba. Tarkaanfilee addaa akka qabaman hunda dhugoomsee badhaadhina gandoota Oromiyaa hunda keessatti dhugoomsuu qaba. Ce'umsa dinagdee olaanaa dhugoomsuu qaba. Kana paartii badhaadhinaatu godhe. Mootummaa cimaa ijaarraa jennee kan dhaadachaa ture sana gochaa qabatamaadhaan paartiin keenya lafa kaa'ee jira jechuudha. Uummanni keenya barnootaaf teknooloojiidhaan akka cimu taasisee jira. Dinagdeedhaan akka sila taasisee jira. Kana maaltu godhe? Yaada injifataa qabaachuu keenya. Yaadama guutuu ta'e qabaachuu keenya. Kana maaltu godhe? Hoggansa gattaa'ee karaa saayinsawaa ta'een yaadama ifa ta'e gaaffilee jiran hundaaf deebii kennuu danda'u hoggansa lafa kan waan qabaanneefidha. Uummanni Oromoo kun kaleessas qabsaa ture. Waan lama waan dhabeef qabsoo isaa injifachuu dadhabe. Tokkoffaaf inni duraa jaarmiyaa dhabuu isaati. Lammataan immoo hoggansa ga'umsa qabu. Hoggansa ga'umsa olaanaadhaan uummata fuudhee fuulduratti deemu dhabuu isaati. Qabsoo hadhaa uummanni keenya gaggeesse waggoottan darbe hoggansi keenya kana lamaan argate. Jaarmiyaa cimaa argate, paartii cimaa argate, paartii badhaadhinaa. Uummanni Oromoo sabaaf sablammoonni hundumtuu waliin ta'e keessatti gamtaadhaan fedhii walootiif kan keessatti qabsaa argate.
Lammataa immoo hoogganaa cimaa sammuu olaanaa qabu halkanii guyyaa barreessu ga'umsa cimaadhaan hoogganu gadameessa uummata keenya keessaa bahe Looreeta Nagaa Addunyaa Dooktar Abiy Ahmed qabaate uummanni keenya. Kanaadha kan jijjiirama fidu. Hooggantoonni Itoophiyaa akka Itoophiyaa maayidhaan beeksisaa turan kanaan dura. Nuyi waan ittiin hin dhaadanneefi hin beekne koo kaan maal akka godhan. Hoogganaan uummata keenya keessaa bahe hoogganaan paartii keenyaa garuu uummata keenya naannoo keenya uummata Itoophiyaa addunyaa irratti waan hedduudhaan beeksise. Hoogganaan Looreeta Nagaa Addunyaa ta'e eenyu? Isintu baase kana. Addunyaa irratti kanaan waamame jalqaba nagaa buusuudhaan hooggansa nagaa buusu kanaan immoo addunyaa irratti fudhatama argate kabaja argate oran biyya qamadii kadhachuudhaan fi kadhaadhaan fi hiikoof fakkeenya hiyyummaa taate turte sana keessatti immoo qamadii qotee nu qochisiisee yeroo darbe badhaasa addunyaa arganne qamadii oomishuudhaan nyaataan of danda'uudhaan hojii hojjennu. Muummeen keenya kanaan Itoophiyaa kan beeksisan. Muka muranii biyya hunda gogiinsa hamaadhaaf rakkoo qilleensa hamaadhaaf biyya itti saaxilamaa turte keessatti harka isaanii dachaafatanii dhoqqee bukeessanii uummata faana biqiltuu dhaabuudhaan uummataaf fakkeenya ta'uudhaan uummata isaanii sochoosuudhaan ashaaraa magariisaatiin addunyaa irratti hojii guddaa hojjechuudhaan badhaasa arganne kanaan nu waamsan addunyaa irratti ulfina kanaan argate uummanni keenya biyyi keenya hooggansa akkasii qabaate uummanni keenya. Humni kun xobbeetti baduu qaba jedhanii waraana bitaaf mirgaan nutti labsanii hoogganaan Itoophiyaa seenaa keessatti dirree waraanatti bobba'ee waraanee waraansisee gootummaadhaan uummata isaa fuuldura dhaabbatee uummata isaa of cinaa hiriirsee ummanni keenya akka hin salphanne hawwiisaa kun xobbeetti akka hin hafne gochuudhaan injifatee hooggansa agarsiisedha. Hooggansi hin qabu. Jarri kun paartii keenya irratti hooggansa keenya irratti mootummaa jijjiiramaa kana irratti morri isaan hin morre maqaballeessiin isaan hin gaggeessine hin jiru. Garuu otuma mortuun mortuu hortuun horta akkuma jedhamu sana hooggansi keenya paartiin keenya horaa injifataa jijjiirama olaanaa fidaa biyya keenya hiyyummaa keessaa baasa sadarkaa olaanaatti ceesaa jira jechuudha. Miseensa BRICS ta'uun iddoo akkanaa ga'uun Itoophiyaa sadarkaa kanatti waamsa har'a waan keessa jirruuf salphaa fakkaata. Dhaloonni bara baraaf garuu kana yaadachaa galateeffachaa jiraata. Hooggansi keessan paartiin keessan kana ummanni keenya kana argate. Kana argachuu isaatiin jijjiiramni kun kan dhufeef. So waggaa shan kana keessatti injifannoowwan hagana hin jedhamne arganneerra. Qormaatilee hedduu keessatti. Qormaatilee kana hiikuu qabna, qabsaa'uu qabna.